Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fune kabajamtoota daawwattoota Ashaan dhaqee jirtu. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a akkuma argaa jirtan kana warra soddaa deemuuf ka'ee jira jechuudha. Intala mi'oota akka heerumsiisuu jedha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya intala jedhamu dhiifama isiniin jecha. Har'a akkuma argaa jirtan kana meeshaa obboleettii keenya maqaan isii Fooziyaa isinii qabannee dhufnee jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan Fooziyaa yoo xiqqaate meeshaa waggaa tokko ijaa ol nu bira turedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya atau tigaru akan misan meshan biralle kan akka aruz aftau fi mesha baay'ee bareedaa ta'e kan isinii qabannee dhufnee jira jechuudha. Dursa meeshaa kana isinii ibsee maaliif obboleettii teneshin biraamotu algaa kana maatii isiitiif surprise gootee jirti jechuudha. Haga angalu maatiin kiyya rakkina tokko malee yaani osoo isaan hin quuqin osoo isaanitti hin qorrin konfartii kana keessa seenanii algaa kanarra bahanii hara galfataan haa eegan jechuudhaan isa kanallee maatii ofiitiif surprise gootee jechuudha. Gabaasni meeshaa nama lamaa isinii qabannee dhufnee jiru magaalatti. Kana yoo isinii jiru kabajamtoota daawwattoota keenya obboleettiin teenya algaa kana fi konfartii kana akkuma san immootu firaash algaa baay'ee tokkoffaa ta'e isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Algaan kun yeroo ammaa kana qarshii 28 hojjetama kabajamtoota daawwattoota keenya. Konfartiin qarshii 8 Ega gatiin isaa akkuma isinitti mee konfartii kana qarshii 8,500 jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana bicha miti tiraasii lama wajjin akkuma san konfartiin kun immoo waa torba qaba jechuudha. Asitti karameellaa lama qaba, beebii lama qaba, asumatti immoo tiraasii lama qaba jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Lama afurii kana wajjin jaha kanaan torba isiniin jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana bicha miti fuuxas qaba 8. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya fuuxani 8 kun akkuma argaa jirtan kana kan irraa afamuuf gahaa ta'edha. Akkuma argaa jirtan kana dheeraadha jechuudha. Akkuma san banaadha guddaadhallee irratti illee yoo galchine afna jenne hin afama jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ammaan meeshaan obboleettii teenya kana yoo ta'u meeshaan kun eessa deema jechuun keessan hin oolu. Meeshaan kun haburaa deema kabajamtoota daawwattoota keenya. Haburaa ijoolleen haburaa haala kanaan yoo maatii keessan gammachiiftan ijoollee haburaa yeroo baay'ee ammallee maatii gammachiisuudhaan tokko farra jirtan jechuudha. Haburaa boqqojjii ijoolleen hedduu keessan maatii keessan gammachiisaa jirtan jechuudha. Guddaa galatooma maatii keessan kan kee gammachiisu keetiif ammallee galatoomii isin jenna. Haburaa immoo xiqqoo ni qorrana fakkaate godina asalaa jala jirti jechuudha. Asalatti aanteeti asalaa waan qorrisuuf. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya asuma biraan biddilibsii tokko maatii isiitiif kenniteerti. Arraan surprise isin maatiidhaaf goote isa kana fakkaata jechuudha. Itti aasuudhaaf Fooziyaan meeshaan waggaa isii meeshaan waggaa tokko fi jaha caalaa nu bira ture immoo maal fakkaata? Asirraa yookaan meeshaalee mana keessaa qabdi jechuudha baay'inaan isheen maal jedhama? Masoobii dhaabbata qabdi. Masoobii dhaabbata qabdi. Masoobii warqee jedhani. Masoobii buddeena qabdi akkasumas masoobii daabboo qabdi distii abbaa torbaa kana qabdi jechuudha. Gatii isaa kanaan dura Ashaan isin ibsaa turte jechuudha. Akkuma san itti aasuudhaan ammallee isaanii giloobaalii fireeshan of keessaa qabu adii fi booranii yeroo baay'ee dhufu jechuudha. Qabdi jechuudha. Itti aasuudhaan meeshaalee mana keessaa waan akka saanii feermusii qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Saaniin feermusii kun saaniin akkaan baay'ee bareedaa ta'e yeroo isiin uumaa kan biraa binnee fi amma immoo bifa kanaan haala kanaan binnee fi jira jechuudha. Meeshaan isii yeroo dheeraa meeshaa ture isin jedhee isinitti himee jira. Itti aasuudhaan ammallee meeshaalee aadaa waa torba qabdi. Asumaan tartiibaan achi deema jechuudha. Baay'ee bareedamee ilaalame. Aadaa abbaa gadaatii fi aadaa arsiitiin hojjetamee fi haala kanaan geexamee baay'ee bareeddee hojjennee fi jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Mana isii keessa kontiroolii fi haa ta'u meeshaa iddoo keessuma inni galutti yoo galee tiniin jedhe baay'ee bareeda. Akkuma san immoo yoo qabatanii deemanillee meeshaa baay'ee akkaan bareedudha. Mana namaa keessatti illee meeshaa nama barbaachisuu fi akkuma san aadaa namaa ibsuudha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ijoolleen arsii ijoolleen Oromoo taatan hundi keessan akka aadaa kamiinuu yoo nu ajajjan isinii hojjechuu dandeenya. Aadaa Gujii yoo taate Booranas ta'e Harargees ta'e Jimmas ta'e asin aadaa kamiinuu yoo kan hojjettan taate Baales ta'e aadaa kamiinuu aadaa isin barbaadaniin isinii hojjechuu dandeenya isinii jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Itti aasuudhaan ammallee isaanii maanno peermusii warqaamaa qabdi jechuudha obboleettiin teenya akkuma argaa jirtan kana peermusii warqaamaa akkaan baay'ee das nama jiru kana qabdi. Peermusiin warqaamaa kun yeroo ammaa kana qarshii 5,500 itti aasuudhaan siinii fannoo qabdi jechuudha. Siinii fannoon akkuma as keessaa hin baafne achi keessa jiru kanatti akkaan achi keessa jira bareeduu kana jechuudha.
kabajamtoota daawwattoota kennaa meeshaa yeroo baay'ee nu biratti baramaa ta'ee fi akkaan bareedaa ta'e ammallee maal qabdi rakabootii abbaa rakabootii ifa qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Laalamee akka inni bareedu. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf yoo ta'e itti aansuudhaan ammallee siinii baay'ee bareedu ta'e akkaan yeroo yerootti jijjiirree isin dhiyeessina jechuudha filannee odoo ija kiyyaan laalee filadheeyyuu haga kana hin filadhu jettanii nama haga jechuu jalatti akka nama geessa jechuudha maaliif dhugaa dubbachuuf yoo taate meeshaalee kana qindeessuudhaaf namatti hin mijaa'u bakka tokkotti argachuu dhiisuu dandeetta bakka garaagaraatii qindeessinee suuqii keenya kan jiru suuqii keenya qindeessinee isinii baafne kan suuqii keenya hin jirre immoo bakka biraatii isinii finne haala kanaan isinii dhiyeessinee ittiin walitti isinii qabnee hojjechaa jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya haga mana keessan isinii gahutti itti gaafatamummaa fudhannee isinii dhiyeessaa jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya isinillee kana beektanii aashaa inda kadirtuuf filattanii gama keenya dhufuu keessaniif isin jaalanna ammas kootaan waliin meeshaan irra xalabadhaa isiniin jenna itti aansuudhaan ammallee istoofii mabraatii fi istoofii kasalaa qabdi jechuudha. Istoofiin kasalaa kun baay'ee meeshaa jabaa ta'edha. Akkuma san immootu itti aansuudhaan ammallee saanii abbaa 8 kana qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana fakkaataa gatii isaa tokkoon tokko isiniif ibsaa turre jechuudha kanaan dura. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan meeshaa mana keessa meeshaa xixiqqoo kana ibsuuf gadiin xiqqoo ni rakkisaami. Ni rakkisa. Kanaaf jecha meeshaa mana keessa xixiqqoo kana dubartiimaan tola. Dhiirri wanta akka algaa wanta akka dolaabaa wanta akka tasriyaa wanta akka majliisa kana ibsa irraa bareedadee yaada jechuun dubartii waan xiqqoo jechuu qabdi jechuu kiyyaa bidda sirratti dhiifama yoo ta'e illee meeshaa fiinaa keessa namatu beeka. Kanaaf jecha daawwattoota keenya akkuma argitan kana algaa isin agarsiisee jira jechuudha kadiiri akkuma argitan kana yaala biddeen illee maan hafti jedhee ol qabee ilaala. Ndamri gajjira isileessee erga dana fakkaate kana fakkaate isiniin jira daawwattoota keenya. Eelee lama qabdi obboleettiin ta'e meeshaan kun akkuma isinitti hime kadiiri waggaa caalee jira jechuudha daawwattoota keenya. Amma naagee keessa isin jennaan roottootti rattabamee taa'aa ture wanti akka tasaa keessa cabee yoo jiraate ni qayyarra jechuudha akkasumatti erginu kanaaf jecha gadi yaafnee viidiyoo hojjennee isinlee ilaalte namni bitachuu barbaadu illee alaalu jennee gadi yaafnee jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaataa haala kan taakuu meeqa akka taatellee isin lakkaa jira jechuudha gadi akkuma argitan kana kolfaa boharaa meeshaa bitadhaa isiniin jira daawwattoota keenya roottoo jira akkuma argitan kana kunoo kana fakkaataa roottoon kun keessa akka isin argitan kana kunoo gadi haala kanaan seenee isin rattaba meeshaa gisee seenu isinitti agarsiisaa isin jira daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuun raanfatanii aashaa inda kan filattanii dhuftan meeshaan barbaadan kamuu meeshaan irratti argaman jiru yoo barbaadan asirraa screenshot godhatanii dhufuu dandeettanii yoo barbaadan immoo tokko maqaa isaa barreessitanii gara WhatsApp ittiin erguu dandeettan hangatii isaa fuuldura barreessee isin erga jechuudha daawwattoota keenya. Aashaa inni kan bira yoo dhuftan wanti isiniin jechuu barbaadu gatii meeshaa tokkoon isiniif samaanii bitattanii guyyaa meeshaa keessan gara mana keessanii fe'attan qofa makiinaa kafaltanii fe'attan gatii makiinaa kafaltanii fe'attan kana achitti gatii dadhabbii kiraa manaa wanti jedhu kun isinirratti waciin akkasii sun hin jiru maalti barbaachisaa meeqa sii kafallaa warri jettan nuti meeshaa ofii kennaa gurguraa kan bira hin jirrellee rakkoon tokko hin jiru isinirraa ka eeggamu daawwattoota keenya meeshaa barbaadan xalabattanii quality hojjenne meeshaa tokkoffaa ta'e irra meeshaa mana keessaa ta'e meeshaa mukaa ta'e ofii keenya hojjenne haala kanaan meeshaa mukaa ofii keenya nu biratti oomishama majlisni nu biratti oomishama fataa goone gara mana keessanii isinii geessina isiniin jedhe daawwattoota keenya share like subscribe gochuun hin irraanfatamin meeshaan kun meeshaa ture waan ta'eef gatii isaa isinii ibsuun barbaachisaadha jedhee yaadu kadiir meeshaa rattabuu jammareera akkuma argitan kana haala kanaan tokko isaa ishigitti raree akka inni hin cabnetti kaartoonii jidduu naquudhaan roottotti rattabee isinii keessa jechuudha meeshaa kana ani viidiyoo hojjechuun online irraa ajaja isinirraa fuudhuun kadiir immoo bituun rattabuun meeshaa keessan nagaan akka mana gochuudhaan dalagaa isaa akkuma itti fufetti jira jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana kuni gahee keenya meeshaan keessan nagaa mana akka gahu nutuyyuu bu'aa bahii kamuu yoo ta'e keessaa yaafnee isin agarsiisuun akka jirutti ta'e itti rarree immoo akka nagaa mana gahu godhulleen dalagaa ta'e jechuudha. Akkuma isin argitan kana meeshaa kana keessaa baasuun itti raruun ba'aa guddaa qabaa garuu ta'ullee nam tokko waan tokko ni hojjedha eega jedhee alaafinnata fudhate nagaa mana galuu qaba warroonni gara keessatti dhuftanii ebalu akkana godhe jettan duruma gizee meeshaa bitattan filannoo keessan namni kun akkami namni kun bu'aa bahii kana hunda keessa ba'ee meeshaa kee kan nagaa ammanaan ni gaa waan jedhutti yaada malee eega tare booda eenyummaan eenyuuf alaafinnata fudhachuu hin danda'u. Aashaa fi kadiir kan ofii alaafinnata fudhatan malee eenyumaafuu bakka bu'uu hin danda'an jechuu barbaade daawwattoota kiyya.
kan madamsi arra isin dabarsu barbadu meeshicha immoo gatii ni feete wanuma haarawaa miti wanna ikees jiru hunduyyuu wanti gatiin dabalelle gatii ammaatiin isin barreessee wanti gatiin akkasin jirurlee kan duraantiin isin barreessee karaa wasaapitiin isin keessummeessaa warra odoo isin keessummeessin reekardiin keessan guyyaa takka guyyaa lama na bira bule immoo obsa dhabuudhaan bakka taanetti tartanii booda hin booyina obsaan eeggadhaa meeshaa jechuudha namoota hedduutu hojjetaa nama kamirraa bitachuu dandeettanii ginnama sayyoo irraa bitattan lafa jala duuba isaa soo qorattanii baay'ee bareedaa isiniin jedha karaa wasaapitiin dhuftanii warreen sagalee hin taannetti ergitan akkana ta'e akkas ta'e jettan baay'ee jira waan ta'eef ani sagalee nama miidiyaa irratti baasuu hin barbaanne kanaaf jecha durumuuf eeggadhaa isiniin jedha daawwattoota kiyyaa kun dhaamsa obbolummaati ammaan isin dheeressuu hin barbaadu argitanii jirtan kun feermuuziin kun dachaa meeqan ashagama dachaa sadii carqii ittiin ashagamu keessa jiru jira deebi'eetiniin maaltu jira laastikii qaba laastikii irraan deebi'ee kaartoonii qaba maal inni kan hunda waan ashaganiif akka inni bakka bakkatti yoo socho'u godaatiin tokko irra hin geenne yookaan miidhamni tokko irra hin geenne isiniin jedha haala kanarra ta'u meeshaan qabuyyuu isiniin jedha daawwattoota keenya hatta meeshaa ishigii hin qabne fakkeenyaaf meeshaan aadaa ishigii hin qabu feestaal itti binnee haala kan amma deebisaa jiru kanaan jechuun tokko tokko hin deebifne irraan darrabnee feestaaltti deebifne haala sanii roottoo seenee ashagama malee meeshaan akkuma qalbii kanatti biyyaa biyyatti hin deemu isiniin jedha daawwattoota keenya har'a viidiyoo hojjechuu osoo hin taane dhaamsa isinii dhaamutti jira jechuun ni danda'ama daawwattoota keenya hayyee kana fakkaataa sheer laayik sabskiraayib godhaa isinitti dheeressee jira isin fayyada jedhee waan yaade waan ta'eef gadi ta'u amma hunu gaamire egaa kabajamtoota daawwattoota keenya haasawuu caalaa jechuu hojjechuu jettee afin gama tokkoon hojjechaa gama tokkoon isin taasise jechuudha kunillee barumsa isinii ta'uu danda'a maaliif meeshaa yeroo geggeessinu caal jenneetuma hin geggeessinu itti gaafatamummaa iddoo kanatti jiru fudhannee meeshaan kun immoo akka isin jalaan cabneef qulqullinaan isinii hiine irraan akka haga mana keessan ga'ullee isinii hordofnee jechuudha yeroo geessinutu jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya isinillee kan hubattanii dhuftanii akka meeshaa keessan talabattan isiniin jedhaan kabajamtoota daawwattoota keenya kana biratti kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo baay'ee jechuudha dhuftanii karaa keessatti namoonni miidhama adda addaa nutti himtan jirtu miidhama maatiitti irraa jalqabee yeroo meeshaan talabattan irraa jalqabee haala mallaqa keessan immootu itti qisiyaasa isin harkaa qisaasa irraa jalqabee waan hedduu warroonni hojii mari'attan jirtu jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyallee kanarratti illee viidiyoo addaa isinii qabannee dhufna. Ammaan garuu dhaamsa gabaabaa isinii dabarsu keessa yeroo meeshaa namarra talabattan jalqaba namni kun dhugaa dubbata dhugaa immoo amaanaa kiyya galmaan nagaa jechuudhaan nama kana sirriitti hubachuu qabdan isiniin jechuudhaan dhaamsa gabaabduu isinii erguu barbaada. Dhaamsi gabaabduun xiyyeetuun keessatti dhaamsa hedduu isinii ta'uu dandeessi yoo isin gadi fageessitanii ilaaltan. Kanaaf ani amma kanuma isiniin jechuu barbaada. Isinitti dheerisu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. hayyee daawwattoota keenya akkuma kadhiirillee isiniin jedha illee dura isinii dubbadhee jira amma isinitti dheerateera viidiyoon assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.